Yoo san kutaa torba meeqa baradhaati keenya ta'ee jechuudha. Mucayyoo bareedduu takkarraa naqabee ture beektar ta'uu san. Osoo mucayyoo san akkasii ol jaalannu biyyaa deeme. As dhufee jennaan garuu wanni tokko hin jiru. Anillee isii dagadhee isiillee na dagachuun oltu kun waliin qabnu beekte. Amma sun naaf seenuudhaan nama gisee awwaalaatiin daa'imman jaaladhe naaf sii galee. Akkasuma kunis siifis seenaa ta'uu danda'a. Amma baratti osoo dhiira tokko waliin jaalatiin na jaalattee hojjette onnee tantee namalee namni biraan hanne beekte. Kanaaf kun immoo seeraan sii ta'a. Nama wayii akkan silkina argarraa qabamee jaaladhettee gaafa maatii kan kee hedduu teettee haasoftu dhufu. Kun furmaata na gaafatiin. Kun furmaata tokko magaalaa. Duuba kanuma si biraa deemaa reemma. Sila maal binatti jabeessita rabbi jedhi. Waan akkana goositti osoo immoo yaa rabbiin waasi. Kasi biraa deemee maaliin sobsa bare maaliin mucaan sun akkas naan je bakka takka abdii muruu takka ammoo. Maaliin boottaas yoo deemte. Nan bu'a amma yoo gabbee jedhu nan bu'a. Laa wanni si gochuuf tokko hin jiru bara. Hin hollatta bara yoo haasoftu hin ofirraa firii taatee haasoftu ati rakkoon kee. Hin hollatiin. Jaalala akkana nama godhaa mara. Maal jetta? Waan isaan jedhan dhageesse soofti illee asuma sii kennaa numa duratti booyyoo bootte maal goota gabbuutee boottamii siin jedhaaran. Boo'insa kiyya fadhu. Maal jetta? Boo'insa kiyya akka namni harkuun fadhu. Ifumaa boo'u bareedu. Yoo asirratti yoo bootte baraanaa yoo garaana nyaatte sirraa faamuu danda'a waan tokko hin beektu malee. Garuu dhiisii amma hin boo'ini hin barbaachisu. Amma siif laa tiktookii naa dabaan boo'in dee maal jaarsi waan si gochitu hin jiru bara. Tiktookii illee na adabaa gaarii miti naaf illee maasiidhaadha. Jechuun boo'u malee bakka miidiyaa gubbaa dhufee boo'u malee akkas nan amantu bakka. Keessaan sitti bu'aa bakka fooloo naa deebisi. Keessan maalatti boota keessan nama dubbisu keessan. Mucaa dubbadhu mee eessuma kiyya natti fakkaata. Ana eessuma keessi fakkaata anji. Eessuma kiyya natti fakkaatu jenne. Ayyee gaddaa ta'u waan mata barbaadde. Maal jetta haasa'i? Booree. Asirratti boo yoo bootte malee keessanatti hin boottu lakki maal gootaa keessanatti bootta uzubillahi rabbinaa oolchu waan akka malee. Egaa boo'insaan malee nan amanne bakka sitti agarsiisuudhaaf. Amma asirratti adanyaana godhatan waan ta'eef. Ajandaa maal si godhatan isaanii kun isaanii faarawaa miti bara nama baay'ee boo'ee sibichaa miti yoo boo'ettele lafti siin hin baane. Agora bina kami dot bija informata kai sule lanja tokko wallahi shamara bodi dai. Ati shamarri maaliif akkas jaalatan garuu haa jedhu. Namni hundi maraatee jira dhugaa yeroon argu. Laayif irratti. Furmaata maali akkasii gaafa taati furmaata kaayif naan jedhan kinoo callisanii akkana fayyaa hin qabne. Wanta ati laaqee sunis raamira nyaatuuni beeytafa. Wasitti deebisin. Furmaanni jiru si mee raabarama kun tokkoffaa siif seenaa ta'a siin jedhee bara. Seenaa hirma nyaatu si galee jiraati waan tokko beekuun irraa qabdu. Kun akka seenaatti jireenya keessatti ta'uu danda'a. Jaalattuu qabda? Maal jetta nama jaalatu qabda? Kana jaaladhu qabu maal godhaa asirratti afaan isin goysa silaa. Jaartii xiyya fidee as kaa'aa silaa wambarii kanarra laala. As fidee teessuma ginaas deemtaa duuba akkam taana reemuti cinqamne. Sana jaalati. Silaa mamar ni sabbarraa wammoota akka silaa bira keesse sabriin nu dhufa bakka ni qabaa jennee murteessinee tetteenya.
ati ummata hunda yaaddamu ofii keetii yaadde garuu. Matuma kiyyaa kun. Egaa yommuu jettu bara ofii kiyyaa qalbiin kiyyan tasgabbooftii aandeen targaggaa uummata illee furmaataa jechuu dandeetta malee wanni ati isaanii walitti qabdee dubbattu irraan jiru. Isaa yaada ofii himsatan gisee ol galan beekte. Yaadee mareeffama bakka ni jiraame. Ammannis anuma warra. Anuma jechuudha. Okay, umma keetii yaadde? Wallahi hin beekne maaluma siin jedhu yaati. Garaan nan ta'u shamarra rifachiisu hin jaalladhu wallahi. Waa rakkina qabu. Mucaa xiqqoo saddee hojiitiin bareedillee bareedaati wallahi. Osoo biyya jiraadhe garuu hin beeku turraa qabuun oolu wallahi. Si jaaladhaa ture osoo biyya jiraadhe. Jireenyaaf eessirtu? Maal jette? Jireenyaaf eessa jiraachaa jirtu akka? Osoo biyya ka turu ta'e silaa jechuudha akkaan jaalan ari'eessite hin beeku garuu osan si jaalachuun oolu jedhee yaada. Namni biyyatti bara akka ammaa kana ijji kenna bakka baay'een argine sii galee jira. Namni biyya keessa jiru wanni hunduu isa jala jira sii galee. Inni amma waa waa'ee argine irra kaa bareede soo ta'e bareedina akka addattee kaa hunda dare argina jirra amma jettee. Saniif garuu osoo biyya jiraadhe waan fedhee ta'a oolii garuu wanuma argine san alhamdulillah neeqee balla malee qalbiin teenya achi nu yaaddu akkasumara. Eegalee. Osoo biyya ture jedhee waan akkana naa dhiyeessite sila hin beeku wallahi. Tola jechuun oolu jedhee yaada. Ustaazan sinyaan. Mishee akkasitti bareedu bare yaa uummata wayyaan qabdanii sedhasin. Maa akka waan dullatti akkasitti jettee wallahi. Isaan akka fedhanaatu beekamu akka fedhanaa jiranii maal isaan galchi. Obboleettii tana kan nu daattee hin jira. Maamee olaa ni ka'e kun ajaa'iba qabdaa barati biroo. Wallahi maan naan jedha sira beektaa? Abboo bareeda beeksitti fuuna tana dhiisinaan jedha. Bareeda. Malee asin fakkaattu meelaali wal fakkaatanii wal lakkuudha. Lakkuu ta'etti wal laalaa mee ture. Eenyuun lakkuu? Isii dabbaa kanatti kenna beekteer taawaa hin akka ofii qabuun. San yoo si caalti maali si caalti. Tanaan. Eenyu siin? Ina waan isaan haasan kuniin uummata fayyaa hin qabne wallaahi billaahi. Tanatti jaartii isaati jedhanii dhufanii. Lama isinaa godhu waan hin jedhamu. Abboo waan akkasiiti wallaahi hin beekne. Kun xiqqoon illee waan sammuun dhibaa jiru keessaa inni isa tokko. Mee ati waa maraafuyyuu gaafa rakkoo biraa ofirratti argite deebi'i, okay? Tole? Ni danda'ama ree. Maaliif hin danda'amne maal deebitee waan jiru hunda ibsita gaafsan bakka amma akkan sin jedhe kana luka bira illee osi dhaqee bakka akkana nagee jira waan jedhamu beekte. Hangana ala bakka nageessitu hin beeku. Bakka ati gizuma ta'an sitti deebi'e bakka ammaan tanaan. Anis. Akkas godhe ani illee dhiqqoo amma namaa carraa kenna. Galatu. Tole. Itti aansee nu argalchi namee. Wallahi namni asirratti nonnoo heera. Osuma waliin guuriin namni hundi akkana callisee. Maa wali kolfitan koo uummata. Naguma.
Tommy galchana babareddoi sasadde galcha. Hidi bicara nama tan dhageessanii. Mujaa argina bareedina dha fokkisan faallaa wallahi dinni manni keenya kun bare. Nani arsi video nas bay. Family taata gora kabna ta chu dafa. Video banaddu. Akkasi. Maal yara asal katettu argatte duratti. Maal dubbisa. Hello. Oye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabda. Mega jiru wallahi kada tuba. Akam yo. Bareda bro. Kamera nasbai shawara Allah tani. Ana lala tani. Kono. Lala daji me. Namni rakabamta lakkoofsa kan ka'ee siyaa dubbisanii. Lakkoofsa kayya ini ma fayyade deemena be. Dubbisanii. Lakkoofsa kayya. 09. Eenyu na dubbisa. Oromoo dubbo afaan Oromoo beeka namni maal raawwa Ingiliz. Duwwaa sagal. Eenyu na dubbisa. Namni duwwaa sagalee kana dhaga'u illee fedhu yaa wayi. Nam beeka raana ka. Maaliif inni dhaga'e hin barbaanne itti milaal. Jed. Duwwaa sagal. Dapat sewalani bisa koi. Egaa akkuma naata walan kaa'e. Nama naata goluu laalaa oo kabar siif dawwalan naan jee sulee eenyu naata wala. Si dubbisanii ati ittiin. Mata jangan tahu flalif male. Mee laalaale yaa. Maal ati duwwaa sagal bicha lakkoofsi geeboo ittiin hundaa. Ittiin. Olsi deebisa kamiin akkanumatti ta'e okkeen altala. Eeyyan. Amma ati qofti asii Ege amma sulee. Amma takalaa loolnaara kaatanii waltaanuun nambara kiyya kumatti yoo nimeeti kakabatee hundumaa kakabatee faanatti wala. Shamarran amma si dubbisuu barbaadda immoo hin jirani beekte heerumuu barbaadda hedduu jira. Ati garuu jedhume amma farraa. Itti lakkoofsa kan yaa qabatanii amma qophoofsanii uummata qophoofni warri jettan lakkoofsa tokko barreessa haa inni himu. Mee lakkoofsi tokko barreessaa jiin. Lakkoofsa tokko barreessaa qophoofni jirra jedha. Duwwaa sagalee. Uno bara kadurune. Bakka duwwaa sagalee kino argitee barreessaa jiran jedhe amma itti fufi. Duwwaa sagal soddom. Ayyee. Diidamii sagal. Ayyee. Afurtamii lama. Shantamii takka. Itti dhaajiin. Shantamii takka. Itti dhaajiin. Irra deebi mee. Ay maal wanni tan barreessaa jiran kun. Kun lakkoofsa keetii irra deebi. Duwwaa sagal soddom. Diidamii sagal. Afurtamii lama shantamii takka. Abe wallahi namni hante la ilaha illallah. Eno soddoma diidamii sagal wallahi namni lakkoofsa matatti qaba takkamatti ummanni keenya kun sammuun isaa sammuu miti daa'uu billahi min shaytaan rajiim. Bilbila lakkoofsi bilbila amma waa tulee himtu kana wallahi. An maal beeku duwwaa sagal bichaa dhagee malee waan itti dubbatte kana hunda dhagee nama waan isaan barreessan laal. Abeet ummata wallahi. Bar gurra qaratanii tattaani. Subhanallah lakkoofsa kana walirraa fudhatanii harkana akka baratan isaan sana xalame. Dhugaadha balagee mucaa liijkee dhugun lakkoofsi kan jalli. Sule fooloo godhaa jiimmoo. Amma bakka amma deemati. Asirraa gabbee amma kasit dabalu kuma asii galee. Sule. Me
nama torbaatami maal kana follow godha jimmee ko ati Masih orang di follow terbatas itu. Follow terbatas. Atu yusan yol kabda kino. atu maru me follow amata me kaduran follow si koder kan. Aku engkau baru wan jalan tentu kau jadi foto wanjuru am share profilnya. Ati am malali nama. Aku mat. Ati am terus nama bil nama terus agak duci. Kasihnya walina saya kasihnya na pura blog itu oke? Agette? Aisyah baka teh. Aisyah. Tejer. Baka. Kasih sih jalan sih daun jadi. Amala biran jirajin kak. Ama baka ini gabu pada hari ini ama korana ada yang baka kalau kau suratnya ini ama hon sana itu. Ciao. Mal renor update itu tiap hari. Cara yang mau korot doang karena mah di sini tetap ada karena mau lin. Sudah nak apa kau? Sama ramai lah kau bersih ke ni besar gue semua lari. Meter ni kental aku kebutuhan. Mau apa tu? Ayah. Oh jasa rabai video nas. Tunile la kop sofi kan itu wajah dia tiap masalah tu kau takkan. Esa maki. Wait. Video nas baik. Kafi. Lama lu ya. Kasus ini dua segala jadi soal di sini. Di bawah lama fianta itu kau itu nak akak lakop sa segala sang. Beta. Dia no video tu. Aku bisa kira karun. Subhanallah. Kamu nak jadi tabibti. Samira. Nega apa ya? Ya dah. Mantap, kau mantap jadi. Ini balik. Akan mire. Mantap. Ya? Lalu pakai itu kembali. Awak kata sih apa? Ya apa kata lagi? Sekarang. Muja tak gubah tu video ni bas. Kau supaya tidak video dan tak gubah tu. Jero tak? Jero alhamdulillah sudah martan. Karawan deh macam. Ya? Karan deh macam. Garam nak berada fujir tak, Timo? Nak berada berta aja. Bahasa ni berada fujir. Maaf Seberat ini malah cerah. Entah ni. Sore, osasule me berada ke itu, tema karakan atas bagus tema karakan. Ogame ka dem baik terus kudu. Yo mas kawat deh, kakak dem tom. Amma tengok ya sedih, kena hai sedih no angga. Guya sedih ti? Sedih. Guya sedih cafe. Pagi nak hebat, malah tu. Guya sedih malah apa benar tak? Guya sedih ni. Guya sedih itu. Yo tikar. Oga sedih tu singkat. Guya sedih. Hai, beraram tidak umatin cerah. Dia umatin cerah beraram itu turun. Yo santikannya basi gorte coba garam dem tak. Oga me kadang terkerah. Des itu anjra. Amana jala walte berjuang gatai walite regamale. Najala walle. Mesej ke curah kan, nama siapa lu? Ambil di sini ya, San? Hah? Macam tu.
ilaalu barbaadanii akka ati godhate tuchee furaa'aatu. Wallaahi hin bareeddi. Yaannu barate isinitti. Harka ofirraa kaasi qaamaa qalaca qabatte. Awadis. Kaasi ofirraa harka.